Masriin Itoophiyaa marsaa jirti. Masaanuun Itoophiyaa Masriin biyyoota ollaa Itoophiyaa wajjin hariiroo jabeeffataa jirti. Somaaliyaa, Eertiraa, Sudaan, amma immoo Jibuutii. Jibuutitti Masriin buufata doonii akka ijaartu Jibuutiin dhiyoo ibsiteetti. Kana dura Ministeerri Muummee Abiy Ahmed ulaa galaanaaf yookiin immoo alergii fi daldalaaf Jibuutii qofa irratti hirkachuun yaaddeessaa akka ta'e ibsaniiru. Sochiin Masrii kun yeroo Itoophiyaan gaafii ulaa galaanaa cimsitetti mudate. Masriin immoo Jibuutitti sochii bal'isuun Itoophiyaaf maal akeeka? Jibuutiin biyya xiqqoodha. Garuu bakki teessuma ishee gatii guddaatti horee gatii jabeessa taasiseera. Sababni immoo galaana diimaa qarqara argamuu isheetti. Masrii fi Jibuutiin waggaa dura buufata doonii misoomsuu fi kaan dabalatee waliigaltee hubannoo mallatteessaniiru. Abbaan taayitaa buufatawwan doonii Jibuutii akka ibsetti waliigalteen kun dhihoo hojiirra oola. Torban dura ta'an abbaa taayitaa buufatawwan doonii Jibuutii Abubakar Omar Haadii jiila Masriitti dhufee simatanii dubbisaniiru. Masriin buufata doonii Jibuutii SGTD jedhamu soolaariin akka sossoof yaada qabdi. Karoorri qabame humna soolaarii meegaawaatii 20 oomishuu ijaaruudha. Akkasumas ekspoortii Masriif kan oolu zoonii loojistikii heektaara 10 bal'atuu fi terminaala haaraallee akka ijaartu Jibuutiin ibsiteetti. Torbanoota muraasa dhufan keessatti jilli ministeera muummee itti aanaa Masrii Kamaal Al-Waaziriin hoogganamu daawwannaa gara Jibuutii taasisaniin waliigalteen ni taasifama jedhamee eegama. Adeemsi Masriin Jibuutii keessa taasistu gaariis badaas ta'uu danda'a jedhu xiinxaltoonni. Keessumaa Jibuutiif gaarummaa isaa yoo kaafne misooma Masrii irraa Jibuutiin fayyadamuu dandeessi. Giddugala daldalaa ta'uu ishee itti cimsuu dandeessi. Faallaan immoo adeemsa keessa Masriin olaantummaa fudhachuu dandeessi jedhu xiinxaltoonni. Kun immoo Itoophiyaaf waan baay'ee akeeka.